السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني وروني من تبرا هردف تانيس هندم تكيسنو بكو وجر تانيس سلام تنك بجا قبدو بريدون تنو نرى بركتي اسم برا هاجيتو سنين جتشو بربادا هردف توتا كبجم توتا هرمي فود ورتاتا هندي كيسنو بكو مجر تانيتي نجين بريدان جالل بريدان اسم برا هاجو سنين جتشو بربادا هر أمال قبتي دفتي هرمي فود jechuun kaysanii nool viidiyoo ajaa'ibaa takka kan barnoota irraa argattan jedhee amanu qabadhee dhufee jira. Viidiyoo kana hamma dhumaa obsaa yoo dhageeffattan waa hedduu barattanii obsa gaarii horattan isiniin jechuu barbaada. Barnoota gaarii irraa argattan jechuu barbaada. Baazawee viidiyoo irratti kan waraabuuf namni irraa waa hubatuuf waraaba viidiyoo namaa irratti saniifuu viidiyoo san hamma dhumaa daawwadhaa obsaan dhageeffadhaati. Yoo isinitti tole laayik sheer sabskaraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna. Laayikii gochuun yeroo hedduu viidiyoo yoo gadhiifne akka isin bira ga'uuf gargaara. Akkasuma sheer gochuun nama baay'ee bira dhaqqabee maamila harmee fuudhee akka taatan fedhii qabna waan ta'eef nu jajjabeessaa isiniin jedha. Namni yoo nama jajjabeesse hedduu maamila yoo nu turtanii hedduu bareedaadha. Saniifuu warroonni hanga amma nu jajjabeessitanii hanga amma laayik sheer sabskaraayib gochuudhaan maatii keenya taatanii hundumti keessanuu galanni keessan dachaadha. Hedduu isin jaalannaa hedduu isin kabajna. Bakkuma jirtanitti jaalalaaf kabajaan isin bira haa geessu isiniin jechuu barbaanna. Isin irratti dheeressee jira viidiyoo kana hamma dhumaa daawwadhaa. Mee viidiyoo ilaallee achi booda yaada qabnu walitti deebina. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa isiniin jedha. Viidiyoo kana hamma dhumaa daawwadhaa. Please viidiyoo barnoota irraa argattan waan ta'eef hamma dhumaa daawwadhaa. Yoo isinitti tole share subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa. Gama viidiyoo keenya daawwadhaa. أجنبية ممكن تعمل لك مشكلة. يا نهار اسود. بليز حبيبي بليز حبيبي خد ساتر خد ساتر خد ساتر بعيد ما تخاف هي شوية وهي ده هو كده يطلع ينزل على ما فيش اوكي. تعالى بس ليه؟ اعمل عشان اتجوز بس كده كل ده عشان كده بتحبيني قوي كده. الفرقه راحت فين؟ الفرقه جريت. صلى على النبي. شعرين واحده وبهزه وتهزر. نعتذر يا جماعه معلش الست متعصبه شويه معلش. خلاص يا وفاء انا ما قلتلكش انا متجوز نسيت اقول انا متجوز معلش انا اسف. انا اسف انا نسيت ان انا اقول لك انا متجوز. هذا الكلام 4 مرات يعني ليش Dachaalee dhufnee jira yaa viidiyoo kana irrakka waraabee fi waa'ee masaanuu ilaalchiseeti. Nu dubartoonni yeroo baay'ee waa'ee masaanuu kana subhaanallah akka malee jibbina. Baazawee masaanuu jibba jechaadha. Mamma kawwatu jira. Osoo hin hubatin hin dubbatin jedhama. Yaa oslaa namni waa adda baafatu malee waa dubbachuun sirrii miti. Amma isaanii piraankii godhan malee barnoota qaba wanti kun. Viidiyoon kun yoo keessa galaalanii jedhanii barnoota guddaa qaba nama waa hubatuuf jechaadha. Maaliif haadha manaa irratti akka osoo isiin quba hin qabaatin aruusa qopheeffatetti qopheesseera jechaadha abbaan manaa. Garuu wanti kun piraankiidha beekaa. Piraankii haa qabaatu malee barnoota of keessaa qaba. Barnoota of keessaa qaba. Nu yeroo baay'ee warroonni shamarranii abbaan manaa
haadha lammataa haa fuudhuun barbaannu irra hedduun keessa walii gala jechuun hin danda'ama maaliif akka ta'e garuu hin beeku obsa nuufaa kennu dhugamatti garuu waa adda baafachuun sirrima waa adda baafachuun gaarima waa adda baafachuun silaa gaarima jechaadha maaliif waan kan viidiyoo kana akkanatti haa qopheessanii malee barnoota of keessaa qaba barnoonni inni of keessaa qabu maali inni usuu waa addan baafatini ilaa haga lubbuu ofii balleessutti ilaa haga mana ofii diigutti ilaa haga mana ofii san waliin bakka waa muluu balleessitu geette amma namtittiin tun jechaadha wanti kun piraankiidha malee dhugaan akka hin goone beeka piraankii godhanii qopheessaniira akka dhugaatti fakkeessanii jechaadha garuu dhugaan illee ni jira namni usuu waa addan baafatini bakka ilaa haga lubbuu ofii galaafachuu ga'u takkatti jechaadha kana jechuun wanti kamiyyuu yoo dhufe jechaadha wanti kamiyyuu yoo dhufe obsa horachuun nama barbaachisa waa adda baafachuun nama barbaachisa dhugamoo dhugaa miti jechuun nama barbaachisa jechaadha jarjaranii waan argan tokko waan itti aarte tokko yaani waan qalbiin tanteen feene tokkotti jarjartee bu'uu irra dursitee adda baafachuutu nama barbaachisa jechaadha keessaayyuu haasofni haasawu kuni nu warra shamarraniiti dhugaa dubbachuuf anuun jaaladhu masaanuu anuu hin jaaladhu masaanuu walaakin garuu yoo waa baratte waa irra sabatta yoo waa baratte waa adda baafatta yoo waa baratte waa hedduu hubatta yoo waa baratte hobsa hedduu horatta jechaadha kanaafuu yaani waan tokko adda baafachuun hedduu nama gargaara hedduu nama gargaara jechaadha hedduu waa hedduu irraa sitissa waa balleessuu fiiddu san irraa sitissa waa obsuu waa sabaruu waa adda baafachuun irratti sabaruuni waa hedduu irraa sitissa jechaadha kanaafuu nama obsa qabaatu rabbi nu haa taasisuu irra hedduun keenya warroonni dubartii masaanuu namarra fuudhan kana hin jaalannu garuu shari'aan islaamaa dhiiraaf rabbitu karaa godhe dubartii irratti lammeeffachuu sadeeffachuu arfeeffachuu rabbitu karaa godheef garuu nu waan akkanaa kana hin dinna kenna irra karabbiitu caala waan ta'eef waan rabbiin isaanii halaala godheen wamaa gochuu hin dandeenyu saniifuu waa adda baafachuun akkaan barbaachisaadha namoonni akka kiyya jarjartan yoo jiraattanii obsa horadhaa waa obsa godhachuun nama barbaachisaa waa adda baafachuun nama barbaachisaa waa hundarrattu sabaruun nama barbaachisaa jarjaranii waa balleessuu jarjaranii waa arte tokko dubbachuu jarjartee waa meeqa asiif achi jechuu irraa dursitee waan itti aarte san ilaalutu si barbaachisaa jechuu barbaadaa obboleeyyan kiyya namni akka koo jarjartan yoo jiraattan of qusadhaa isiniin jechuu barbaadaa viidiyoon kiyya kanadha kana fakkaata haga viidiyoo biraa ka waa irraa baratan waa irraa hubattan jedhee amanu qabadhee isinii dhufuuf isin sheerii keessan laayikii keessan koomentii bareedduu keessaniin nun dagatinaa isiniin jechuu barbaadaa saniifuu biliis nu jajjabeessaa chaayinaalli kun haarawaa chaayinaalli kun harmeeffuu 22 jedha sheer naaf godhaa isiniin jedha sheer gochuun akka nama bira gahee maamila nuuf dabaluuf nama barbaachisa akkasuma laayikiin keessanillee yeroo baay'ee akka viidiyoon gadhiifamu isin bira gahu isin barbaachisa saniifuu koomentii keessan bareeddu koomentii keessan daraan nama jajjabeessa daraan hamilee namatti horaa saniifuu nu jajjabeessaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya waa adda baafachumatu bareedaa waa adda baafadhaa usuu waa adda hin baafatin jarjartanii waan dubbatinaa jarjartanii namaa walitti hin bu'inaa jarjartanii abbaa manaa keessaniinis qaalii warroonni bulii horattanii qabdan qaalii badaa hin deebisinaafi yookaan jecha badaa hin deebisinaafi yoo inni jecha hamaa tokkos hin jedhe tasgabbeessuudhaaf yaalee hagaa yeroo jechi inni jedhu sun aarii yoo qabaate aarii sun irraa badutti jarjartee deebii hin kenniniifi kanaafuu obsi nama barbaachisaa obsa qabaachuu waa hedduuf milkoofta namni yoo obsa qabaate waa hedduu akka milkaa'u hundinuu ni beekna sanaafuu wama hundaa dura obsa qabaachuun ilma namaa irratti hedduu barbaachisaadha kanaafuu uduwaa adda hin baafatini wan akkaan jibbitu tokko si yoo si dhufe obsaan dabarte
waan irratti obsite sallaaluun si barbaachisa. Kanaafuu namni obsa qabu milkaa'ina guddaa qaba waan ta'eef nama obsa qabaatee milkaa'u Rabbiin haa taasisu. Obboleeyyan xiyyaa hundumti keessan hedduu isin jaaladha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinuu fi nagaa turaa hedduu isin kabajaa bakkuma jirtanitti. Fayyaa gaarii, umrii dheertuu, rizqii bareedduu Rabbi isinii haa kennu. Nagaa jiraadhaa. Qulqullinni viidiyootiif nu hoffolchaa isinii jenna. Akkuma haalli nu mijatetti viidiyoo waraabna waan ta'eef share subscribe gochuu hin irraanfatina. Nagaa turaa. I love you.